የላሊበላን ግንብ የሰራን የጎንደርን ቤተ መንግስት የሰራን የአክሱምን ሐውልት የሰራን ይሄን የሰራን እንዴት አድርገን እንለምናለን? እንዴት አድርገን ለማኝ ሆነን እስከ መቼ ድረስ ለማኝ እንሆናለን የሚል ቁጭት እስከፈጠረ ድረስ ያ ታሪክ ጠቃሚ ታሪክ ሆኗል። ልመናችንን በአክሱም ሐውልትና በጎንደር ቤተ መንግስት ስዕል ለመሸፈን ካገለገለ ግን ሞታችንን ያቀላጥፋል። ይሄ ብሔራዊ ክብር እና ኩራት እንደ ግሎባላይዜሽን እንደ መልካም አስተዳደር እንደ ሌላው ሁሉ ከሰርቫይቫል አንግል ነው የምናየው። Reeffattoota kana deebinee dhufnee jirra. Har'a sagantaan keenya sagantaa dubbii jabduu hooggantootaan kan jedhudha. Har'a dubbii jabduu hooggantootaa kennanee ministeera muummee Itoophiyaa kan duraanii Mallas Zeenaawii qabannedha. Mallas Zeenaawii keessattuu jechuudha warri dhaloota qubee baay'een kenna jechuudha. Warri kutaa kudhanitti xumure barnoota kutaa kudhanitti xumure namni baay'een Isaafi Gannat Zawdee inollaaluudha. Kanaafi waan baay'ee dubbatu nama hoggansaan cimaa ture. Akkuma jechuudha namni hoggansi tokko negative side illee qaba, positive side illee qaba jechuudha. Waan adda addaa qaba. Har'a isa qabannee dhufnee jirra. Akkuma beektanii Itoophiyaan jalqaba irratti jechuudha yeroo Minilikiin nugusaan bulaa turte, as turte immoo yeroo Dargii diktaatariidhaan kan isheen bulaa turteedha. Achi deebi'ee yeroo Mallas Zeenaawii immoo federalizimii sobaatiin bulaa turte jechuudha. Federalizimii dhugaan jennu federalizimii sobaati. Maaliifi federalizimiin dhugaa waa hunda of keessaa qaba waan ta'eef adeemsa yookaan immoo ulaagaa federalizimii dhugaa saniin guunne garuu haa ta'u sirna mangistuu caalaa fooyyee qabaa jechuudha. Sirna mangistuu Hayilamaariyaam caalaa fooyyee qabaa. Oromoodhaaf keessattuu waan bu'aa buuse qabaa. Waan miidhaa fidellee ni qaba jechuudha. Miidhallee qabaa, bu'allee qabaa. Haa ta'u waan irraa buufanne qabna akka saba Oromootitti waan irraa buufanne qabna, waan nu miidhe qabna. Kanaaf har'aa sagantaa dubbii jabduu hooggantootaan kan jedhu kan kanaan dura Mallas Zeenaawiin dubbate isinii dhiyeessaa. Kanarratti waa'ee seenaa darbee irratti wanni inni haasa'e ammareef laallee jirra. As keessatti tokkoffaa jalqaba irratti waa'ee federalizimii akkamitti akka inni ibsee achi keessatti immoo deebi'ee waa'ee Oromummallee maal akka inni jedhee tokko ni laallaa maal akka inni fakkaatu. Kanaafuu amma isuma dhageeffannee walitti deebina. ሁሉም እኔ ትግሬ ነኝ ካለ እኔ አማራ ነኝ ካለ ትልቋ ስዕል ኢትዮጵያ ነገሯ አጠፋም አትደበዝዝም ወይ የሚል ስጋት አለኝ። ለምሳሌ እንግዲህ የኢትዮጵያዊነት ፋይዳ ደካማ ከሆነ ማንም ሰው ጠግኖ ሊጠግነው የሚችል አይሆንም። ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያዊነት ፋይዳ ስንል ኢትዮጵያዊ መሆን እንደ ክብር እንደ ጸጋ እያንዳንዱ ዜጋ የሚወስድበት የራሱ በቂ ምክንያት ካለው እንደዚህ አይነት አደጋ ይኖራል ብዬ አልገምትም። በቂ ምክንያት ከሌለው እኛ ምንም አላደረግን ለውጥ አይመጣም እንደ ዩጎዝላቪያ መበታተን ላይቀር ነው። የራሱ ጠንካራ ምክንያት አለው። የሆነ ንፋስ የሚጠርገው ጉዳይ አይደለም። የመጀመሪያው ነገር ሊታሰበው ማንም ሰው ሊያስብ የሚገባ ጉዳይ ይሄ ነው። ኢትዮጵያዊነት ይሄን ያህል የመንደር ንፋስ የሚያፈናቅለውና የሚበጣጥሰው ነገር አይደለም። ምክንያት አለው። ተፈላጊ የሚሆንበትና ጠንካራ የሚሆንበት መሰረታዊ ምክንያት አለው። ስሜት አይደለም፣ ነባራዊ ሁኔታ ነው። የመጀመሪያው ጉዳይ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ኢትዮጵያዊነት ህብረታችን፣ አንድነታችን በልዩነታችን ላይ የተመሰረተ ነው። በሃይማኖት የተለያየን፣ በብሔር ብሔረሰብ የተለያየን፣ በጾታ በእድሜ የተለያየን ኢትዮጵያዊነታችን ይህንን ማስተናገድ የማይችል ከሆነ ይህንን የማያከብር ሴሌብሬት የማያደርግ ከሆነ የጥንካሬው ምንጭ ይደርቃል። ሞኖክሮም አንድ ቀለም፣ አንድ ባህል፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ሃይማኖት
ስላለን አንድ ህዝብ የምንሆን ከሆነ ኢትዮጵያ እንደዛ አይደለችም። ልዩነታችን የጥንካሬያችን ምንጭ እንዲሆን ከተፈለገ ግን ይህንን ልዩነት ለማስተናገድ ለማቀፍ መቻል አለብን። ስለዚህ ሙስሊም ኢትዮጵያዊ፣ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ናቸው። ሙስሊሙ ሙስሊም መሆኑ ያኮራዋል፣ ክርስቲያኑ ክርስቲያን መሆኑ ያኮራዋል። በሙስሊምና በክርስቲያን መካከል ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት ይኖራል። የተለያዩ ብሔረሰቦችም እንደዛው፣ ወጣትና የእድሜ ባለጸጎችም እንደዛው፣ ወንዶችና ሴቶችም በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ግን ሊለጠጥ አይችልም ወይ? ማለቴ ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ ነኝ። ለምሳሌ አባቴ ኦሮሞ ነው። ኦሮሞነት በጣም ሞር ሴንቲመንት እየሰጠሁት በመጣ ቁጥር ኢትዮጵያዊነቱን አይደበዝዝም ወይ? አይደበዝዝም። ምክንያቱም የእርሶ ኦሮሞነት መገለጫ ብቻውን እርሶን አይገልጽም። ኦሮሞ ኬንያዎች አሉ። እርሶ ኦሮሞ ኬንያዊ አይደሉም። እርሶ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነዎት። ስለዚህ በኢትዮጵያዊነት ብቻ አይገለጹም፣ በኦሮሞነት ብቻ አይገለጹም። አንዱ ከሌላው ተነጥሎ አይሄድም። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው እየሰፈነ የመጣው። ጥሩ ኢትዮጵያዊ ለመሆን መጥፎ ኦሮሞ መሆን አይጠይቅም። ኦሮሞነትን መካድ አይጠይቅም። የኦሮሞ ባህልን ማንቋሸሽ አይጠይቅም። ኦሮሞነትን መካድ አይጠይቅም። በጣም ጥሩ ኦሮሞ ሆኖ በጣም ጥሩ ኢትዮጵያዊ መሆን ይችላል። እንዲያውም አንዱ ከሌላው ውጪ ሊመጣ አይችልም። በተግባርም እየታየ ያለው akkuma dhageeffataa jirtan kanaan waa'ee federaalizimii irratti kan gaafatame jechuudha. Keessumattuu warri waa'ee Itoophiyaa qofa ta'uu qabda, amantaa tokko ta'uu qabda, saba tokko ta'uu qaba warri jedhu yeroo baay'ee akkuma duraan marraa jalqabanii jechuun waan kana mormaa kan turanidha. Erga federaalizimiin kun dhufee mormaa kan turanidha. Kan gaafatanii ani Amaara ofiin jechuun, ani Oromoo ofiin jechuun, ani Tigree ofiin jechuun, ani Walaayittaa ofiin jechuun Itoophiyummaa hin diigu jedhamee gaafata. Itoophiyaa hin diigu jedhamee gaafatamnaan maal deebiseefi yoo faayidaan Itoophiyaan kennitu kan walitti nu qabuu hin dandeenye, faayidaan Itoophiyaa irraa argamnu, bu'aan Itoophiyaa irraa argamnu walitti nu qabuu yoo hin dandeenye, humnaan Amaarummaa mulqinee, humnaan Oromummaa mulqinee, humnaan Tigrummaa irraa mulqinee Itoophiyaa tana tursiisuu hin danda'amu. Humnaan walitti harkifnee dhima diigamti. Yoo faayidaan Itoophiyummaa irraa argannu sun nu amansiisee Itoophiyummaa akka fudhannu nun taasifne, Itoophiyaa akka fudhannu nun taasifne, humnaan walitti harkifnee lakki ati Amaaraa miti Itoophiyaawidha, ati lakki Oromoo miti Itoophiyaawidha, lakki ati Walaayittaa miti Itoophiyaawidha, lakki ati Tigraay miti Itoophiyaawidha jechuudhaan hundumaan jechuudha. Gamaa gamana humnaan walitti kan harkifnee fi dirqama Itoophiyaa tana tursiisuu hin dandeenyu. Humnaan walitti harkifneef wanni isii tursiifnu hin jiru. Garuu immoo faayidaan Itoophiyummaan akka Itoophiyaatti jiraachuu nuu qabu guddaa yoo ta'e sababiin isiin diigamtuuf tokkollee hin jiru. Immoo akka nama nutti jedhu faayidaan nuti Itoophiyummaa irraa argannu guddaadha waan ta'eef wanti addaan nu diigu tokkollee hin jiraatu jedhe. Kanaaf dubbiin kun dubbii guddaadha jechuudha. Maa inni irrasii waan gadi dhiibneef, irrasii fudhaa waan jedhamteef namni yoo keessi isaan fudhatee yoo itti amanee ani Itoophiyaawidha, ani Itoophiyummaa tanatti amanuun qaba jedhee of amansiisee faayidaa guddaa irraa argadhee waan jedhin humnaan itti dhiibdee fi wanni ta'u tokkollee hin jiraatu jechuudha. Hin dhiibamaa dhumarratti gaaf tokko maal ta'a ni dho'aa jechuudha. Wanti dhiibame teeshiniin uumamiti, teeshiniin uumama waan ta'eef teeshiniin sun dhumarratti waan isa dhoosuu isaa naaf jechuudha. Kanaaf tuni dubbii jabduudha. Waa'ee anuu Oromoodhaaf hin jedhee gaazexeessaan kaasee fi waan ajaa'ibachi achi keessatti wanni guddaan tokko jechuudha. Oromoo taatee Itoophiyaa ta'uun ni danda'ama. Induun lamaan qabaachuun Oromummallee Itoophiyummallee tokko malee jiraachuu hin danda'amu. Oromummaan hin jiru taanaa Itoophiyummaan hin jirtu. Itoophiyummallee hin jiru taanaa Oromummaan hin jirtu jedhee akkasitti ibsa jechuudha. Tokko malee jiraachuun hin danda'amu.
dirqama Itoophiyaa ta'uudhaa fi Oromoo badaa ta'uu hin barbaachisu. Oromoo gaarii Itoophiyaa gaarii ta'uu ni dandeessa. Kanaan duratti dhimmi Oromoo kun inumaayyuu gonkumaayyuu akka hin kaane. Dhimmi Oromoo kun yoo kaka'u taate yoo ka dubbatamu taate biyya diigaa jedhamee irratti dubbatamaa ture. Namni mirgi isaa dhiibame tokko immoo mirga isaa argachuuf mormata waan ta'eef mirga isaa argachuuf falmata waan ta'eef inni sun dhiibamee balaa uumaa jedhe. Haa ta'u oolle dhumni isaa jechuudha. Maaltu waan gaarii isaa hojjetamu keessa jechuudha sirna kana keessatti tokkoffaa dhaloonni qubee afaan kennan barachuun waan gaarii ture yeroo isaatti jechuudha. Maaliif namni gaafa afaan isaatiin barataa deemu ani Oromoo duraallee ni jira ni qabsoo Oromoo garuu immoo ni jabeessa jechuudha. Namni gaafa afaan isaatiin barsiiftu gaafa afaan isaatiin dubbattu sabboonummaan maal ta'a dhufe jechuudha. Sabboonummaan Oromoo finiinaa dhufe jechuudha. Inni tokko waa tokko jechuudha. Inni lammaffaa immoo naannoo Oromiyaa jedhamtu tana kaartaa isiitiin daangaa isiitiin lafa kaa'uun bu'aa inni irraa nuu buusedha jechuudha. Bu'aa kana irraa buufannee jirra jechuudha. Kana alatti Oromoon sirna kana keessatti hacuucamee tura homaa gaaffii hin qabu. Waan hacuucameef qabsaa jechuudha. Garuu immoo kan qabsoofne immoo faayidaa sirna san keessatti arganne irra dhaabbanneeti jechuudha yoo diqqaate. Isarra dhaabbannee qabsoofnee sirna san maal ofirraa kuffifnee jirra jechuudha. Akka waliigalaatti immoo Mallas ispeeshaalii saba isaatiif wanni inni hojjete waan dinqisiifamu jechuudha. Akka biyyaatti illee baay'ee inni hojjete jira jechuudha. Fakkeenyaaf hidha Abbaay irratti jechuudha. Hidha Abbaay waan biyyaaf bu'aa gaarii buusudha. Ejjennoo inni achirratti qabu waan guddaadha waan ta'eedhaaf waan gaarii hojjetee jira. Waan gadheen illee ni jira. Ka gadheedha jennee bira tarraa. Ka gaarii immoo gaariidha jennee bira tarraa. Jechoonni as keessatti nuti irraa barannu akka hooggansaatitti gaafa akka Oromootitti hooggantoota qaxalee baasuudhaaf jechoonni irraa fudhannu jechoonni itti fayyadamnu as keessa jira waan ta'eedhaaf sagantaa kun marsaa tokkoffaadha marsaa lammaffaa marsaan sadaffaa illee ni dhufa waan ta'eef guyyaa biraa immoo hooggantoota biraa qabadheen dhufa waan ta'eef nagaannaa jiraadhaa ulfaadhaa like share subscribe gochuu hin dagatina nagaata an shaalloo Oromooti.